meeshaa politikooti gara sokorruu kan deemu Bahrein teessee ajajattee inshallah yoo rabbi amma galuuf deemti. Firaashii boondiidha kuni. Kana qofa miti meeshaa biraallee qabdi. Hunduma isaa kan hin asbaasii isinitti agarsiisu ta'a. Gatii isaallee tokko tokkoon kan isinitti himu ta'a. As biratti firaashii algaa libsii waliin viidiyoo kana hanga xumuraanaa waliin tura jechuudha inshallah. Gatii isaa tokko tokkoon kan isinitti himu ta'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyuma alhamdulillah. Nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Nagaa akkuma argaa jirtanuu meeshaa obboleettii keenya Bahrein irraa ajajattee gara sokorruu kan deemu jechuudha. Firaashiin illee boondiidha, tiraasiin illee boondiidha. Gatii isaa kan isinitti himu ta'a inshallah. Viidiyoo kana laayikii godhaa. Viidiyoon YouTube irratti upload na ta'uu didee waan isaa wallaalee viidiyoo 3 hadda guyyaa 2 kan karaarra jiru jira. Waan inni ta'e wallaalee wallaahi tokko keessaa kaleessa moo yoomuu gadi bu'eera. Kaleessa ta'e dheengadda ta'e hin barreessin qaqqabeera. Kaan garuu 3 immoo karaa jira. Waan inni ta'e wallaalee callu badee ta'e naanna'a. Viidiyoon 3 jechuudha. Kunis egaa yoom akkasiin qaqqabu hin beeku. Mee namoonni rakkoo isaa beektanuu, namoonni waa'ee yuutuubii beektanuu keessan naaf himaan isiniin jedha. Malee viidiyoo jechuunis ni ittuman jira. Garuu viidiyoon immoo naa bu'uu didee akkasii. Egaa jalqaba irratti masoobii kana masoobii nama waddadeera. Masoobii akkuma argitan ulaa keessoon isaa mashallah bal'aa bareedaa kan ta'edha. Duraan masoobii kana 2,500 waan akkasiitiin bitaa turre. Amma 3,000 galeera. Kun erga bitamee bituu takka dheera yoo nagaa dabaluu inni suyyuu. Namni girarraa kan hojjetame jechuudha. Andeenyaasa ta'e. Namoonni amma masoobii isinii bitee jedhee yeroo qodaa wajjin fe'amu yookiin daddabuu danda'a. Yookiin wama ta'e wahii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf iddoon akkuma ta'e wahii kaa'ama miti. Yoo isin jalaa dabee bishaanitti harka fakkafaati sirreessaa jechuudha. Laanamma mataa kuniinsa akkas dabee ture bishaaniin akkas godhee sirreessa jechuudha. Bishaanitti harka fakkafaati sirreessaa gitta medheetti isinii galaa inni daddabe jechuudha. Maaliif ala qodaa wajjin fe'amee deemu daddabuun dhiisuu gatii ta'e jennaan. Bishaan itti firfirsitanii bakka sana akkas gootan jechuudha. Bakka jallate sana akkasitti sirreeffachuu dandeessu inshallah. Nas biratti isaanii raanii 773 isa keessaa guddaadha. Guddaa sata isaaniiti. Guddaan kana olii immoo abbaa 5ti. Birrii 2,000 bitee fi isaanii zirgii kana darjanii tokko birrii 500 distii abbaa 5 abbaa 7 kuna 4 5 6 7 kaartoonii kan jiru kuma shagami kanaan dhaquuf jedhee birrii 6,000 biteef jechuudha. Distii kana lakki birrii 5,800 amma 6,000 galee jira. Akkasii itti aansuudhaanii kunoo algaa libsii qabdii. Firaashii algaallee kunoo meetira 50 isa andeenya bareedaa kan ta'e jechuudha. Andeenyaani boondidii qulqulluudha. Boondidii sakka kunoo kan afataa kana jechuudha. Inni andeenyaan sakka kan afataa kana. Inni kun garuu sattaanee isuma namni kan andeenyaa hidhee keessaa baay'ee gurguru sanaa andeenyaadhumaa kan kanaa gatii baay'eetu jira jechuudha. Garuu kun boondidii isa qulqulluu sanatti aanseetii namni kamuu garuu isuma kana fayyadama. Annaa birrii 12,000 bitee fi takka hidheera meeshaansii kun nabira tureera jechuudha. Annaa algaa libsii kana firaashii tiraasii beebii 2 wajjin meetira 50 jechuudha. Algaa libsiin isaa kun akkuma argitanuu
kun waraajinsa kuni waraajinsa kuni kan shifooniin hojjetamus jira. Kun garuu carqiidhuma ofiitiin gadi bu'ee jechuudha. Kanaa gadi kunoola kuni gadi rarra'ee taa'aa jechuudha. Innaa yeroo kun shifoonii ta'uu dhiisee kanaan hojjetamu gatiin isaanii dabala. Yeroo kun shifooniidhaan ta'u immoo ni qannasa jechuudha. Kanaaf amma kun beebii tiraasii lama wajjin algaa libsii kana meetira 50 isaatii wajjiniin birrii 5,000 jechuudha. Algaa libsiin kun akkasii firaashii sadiitti meeraa birrii 12,000 nan bitee fi garuu gabaarratti hanga 17,000 15,000 waan akkasitti gurguru jechuudha. Nattaan suudhaanii firaashii boondilii 4 kun arfan hafeen jira jechuudha. Boondilii argitan boondiliidha. Lippiidhaan kan inni hojjetame. Mina saalala sila. Tiraasiin isaas immoo boondiliidha. Akkuma afamee jiru kanatti sufraaf qircaatii isaa wajjin firaashii boondilichi keessoo isaa kabariin to'isiiseetanii boondilii duwwaa miti akka faabrikaarraa dhufeenii miti. Haala sanaan haala gaarii ta'een ziippiidhaan hodhamee bakka Arabiyaa Majlisii waa tokko wanti garaagarummaa qabu hin jiru jechuudha. Kunuunsaa qofti haala tiraasii ta'uu isaati malee isaatii barbaadan akka barbaadanitti itti baastanii miiccatanii deebisuu dandeessu. Ol jedhee gad jedhee firaashiin kana jalaa haphatee hin jechuudha. Ijoollee namni dhufee irra taa'ee keessummaan wallahi akka sanatti hin socho'u. Yeroo fi keessanii jallisaa xurateera qoshosheera mana koo kaaseen qulqulleessuu qaba jettan qofa kaastanii qulqulleessitu yoo keessummaan akkamirra oolee asiin dabu achiin dabu tiraasiin isaallee firaashiin isaallee jechuudha. Yoo namni tiraasii isaa achi kakkaasee qofa irra hirkate maal jedhee bootaatti deddeebisuu malee waa tokko wanti inni afaadhaallee si rakkisu hin jiru. Firaashiin ispoonjii namuma dhaqxee qubni tokko irra teessee nasiifachii daddabdee jallattee nama rakkisti. Akkasii gatii isaa dhiifamaa dagadheen oolee oduutti goree walumaa galatti jechuudha. Firaashiin 4 tiraasiin 12 birrii 44,000 dhibba ta'e wahiiti laa dhibbatti sanarraa dagadhee raafuun akkasii birrii 44,260 wahiiti akkas wahiiti. Yeroo sanatti gaamma hin beekne laa yeroo ammaa kana torban lamaas hidhati isaa quban qabu. Kana fakkaata inshaallah meeshaan obboleettii keenya hadhaa laayikii godhaa. Namoonni meeshaa ajajachuu barbaadan ajajadhaa isiniin jedhaa. Waan waliin turtaniif baay'ee tokko galatoomaa. Nagaa rabbi keessanaaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.